ugusun ibidda kana qabsiisu maaliif barbaachise? Ibidda qabate namni ni dhaamsa malee dararuu banziila irra firfirsanii hoolota meeqaa jira akkasii ha dubbii hin beeyne dubbii tanaan fuudhee hee ganda warra arsii ammas deebi'anii ijoollee naamuu hodduu wal keessu kun hin barbaachisu. Namni wal bira jira if bira jira mucaan nama seera beekadaan seeraan isa yoo isa miidhan seeraan deemee haa gaafatu nama dhuunfaa. Kanaaf jechuun wanni arsii bakka buusu baalee bakka bu'u maarree wanni jaamaa hin jirtu. Dhuunfaa yoo lolan dhuunfaa wal gaafachuu. Dhimma amantii ka jenne mucaan amantii qofaa miti. Siyaasa tuqa nama tuqa nama gadi hin teenye isa namarraa eeynamu nama isarraa eeynamu nuti maaltu nu ga'e nuti. Hayi. Nama akka jawaarii ifi murteessi. Isin gowwaadhaa wajjin. Karaan kedhume badhaasa karaan kanaafuu waan hin taaneef laal nama hin taaneef dhabaqaan ta'ina naa isinii badhaasa gandaafis namni mirga qofaan baay'ee jiru dhabaqaan ta'ina. Hamzaa borii mana hidhaa naquu deema. Alex koy mana hidhaa maal mana hidhaa naquun Hamza murtiguuto seete murtiguuto ati deemaa eegalchiiftee hiite. Alex maal jettu? Hamza murtiguuto hin fakkaate obboleessa kiyya murtiguuto naman qabuuti. Abootaa. Hamzaan dandeessite. Namoota akkana harree bakka buusina. Bakka buuyaa oolota akkana. Badhaasa dhagaa. Oke carraa nama biraata kan nawaya. Carraa nama ari'aa kan nagu darbaatu. Carraan kiyyaa koy. Hamza jechuun nama harargee qaanesseedha. Akkamitti jennaan nama gartee miidiyaa guddaa kanarra nu dhufee sila waan takkas waan gaarii nu dubbate. Waan takka inji waan hedduu ji malee. Waan takka waan gaarii dubbate an akka keetii miti koy. Akka kiyyattiin dubbadha. Nu qaaneesse Hamzaan nama koondeeshinaa fi miiksii addaan hin beeyne miidiyaa guddaa kanarra nu qaaneesse. Hamzaan yoo ka dhugaa dubbannu taate dhaggeeffadhugaa rakkoon qabu. Amma jara maallaqa kanneef kana amma heydar kan faadha. Laal viidiyoon heydariisi. Heydar itti dhiisate amma jarri tokkumaasi jarri wajji nyaata ammaa mana tokko keessa jiraate jarri isinaa burjaajessu malee Heydarii fi Hamzaan tokkuma kunis dhiisa amma waan isini kanaaf laale Hamzaani jara keenya amala fokkotaa fi dhugumatti amma dhugaa dubban amala fokkotaa fi amala gadi ayyoo naanaatiin badduu taate obboleettiiti yoo taate badduu jeetiin itti gaarii meestikoo keessaa dhufte yookaan arabarraa dhufte nama gartee eenyummaa namummaa kiyya beekuutu anaaf dhiiga yoon inni akkanuma qushaasha dabbuuka darsa kan hunda baadhanneetuma akkana keenya ilma harargee jennee kafii nu taate qaanyiidha dhugaa rabbii. Qaanyi kuni Hamzaa dogongora seeraa ulamaayin harargeetis taarsiitis ta Itoophiyaatis itti wachuu hin dandeessu seeraan gaafachuu dandeessi isiin riyaalitiin jiru yoo amantiis ka tokko taate biyyattiin sun seera qabdi seera miidiyaa yoo kacabsu taate seera miidiyaatiin gaafatama nutiin kun Hamzaan nama hundaa itti duule wanni jara warra kutaa tokkoon na duule jee nutti dhufee arra nu jala dheessuuf maal? Abbaan baalageen kun maal jechuu? Dheengadda isumaame ka isaanii farmuu ture. Maa kijibdan jee harargee tana guutu? Maal Kadir Jowaar biyya bulchuu hin danda'u taakkela uumaa dhufee dira dhaa bulchu harargeen jimaa qama'uu malee biyya bulchuu hin dandeessu hin jenne. Jeemoon jen arragaa keessanii foon keessanii nama isinii quuqamoo goota keessanii ruwaacii keessanii jabaa keessanii ara dhiisaadha rabbi birattillee ilma namaa birattillee qaanyi harargeen dhugaa dubbattee duuti dhiisaa jecha san bakka abbootiin teenyatti nu faarsite san gadi hin dhiifnu dhugaarra ciccineetuma abbaan fedhe haa laaqqatu abbaan fedhe waan fedhe haa godhu malee maqaa abbootiin teenya nu dhaalchiftee warri harargee goota nuun jaansan hin nyaannu hin nyaatina hin kijibnu hin kijibina. Gudarri gorsa nu gorsu jirta. Galatoo garuu Hamzaan yoo badii qabaate ulamaa'ummaan kun gorsuu qabdi malee miidiyaadhaan xiqqaa guddaadhaan
du'atti qaceelchanii du'atti erguun karaa Eenyutu duraachi ajjeesuu oofuun danda'a mucaan jabbilee warri yaadataati. Kana haa eenyutti hundaan tuqa yoo mucaan abbaa qabaatan immoo adii finne jira. okay firqummaan isaa yoo firqaa biraa taate waa firqummaan isaa kaa'uma amantuma islaamaa keessa taate bar warranii fi isaan akka du'eetti ilaaluu jira Mucaan matuu hayaar argeeti bar kun dhiisaa kana mucaa eenyu ajjeesa warra namni biraa ajjeesu hin jira jiru. soo karaa sanitti wannummaan achi oofanii ganda tokko guutuudhaan waan biraatii waan juwaarii wal qabsiisanii Ganda dhimmoota tokko biraatii guutuun wal jeen qabsiisan nama hundaa dubbate tokkoffaa murtii guutoo aboo namni gabbee mucaa kana wanna jee maali murtii guutoo murti maal guutuu raajii wanni taarra waan san jeebni beena murti guutoos eh likkii itti himne jira isaas dhugaa itti himne jira murti guutoos murti guutoo waan miidiyaa sanarra akkam wadhaqaa miidiyaa isii wajji bollola qabnu irratti sanuma qofa malee waan badhe biraati kiyya laale viidiyoo akka gaaritti ajandaas manaaf Badhaasa yoo uffadhu sarara dhugamu dide abbaa garuu fannuuta. xiqqoo Hirribaaf hin hin dhufne. hirkatin arsiin goota baalagee qabdi harargeen goota baalagee qabdi wanti akkana waliin miiksi gootan kana neevar hin jiru yoo arsiin garee dhuunfaa balleessite ganda tokko dhugaatti keessa baate eh? No waan kana akkuma dhugatti akka garee dhuunfaa ganda tokko obboleessatti keessa baate illee ni isin barbaachisu rikoordii taawwanni kuni murti guutoofis no taraa tana dabrees no Stiboo gizee waan takka uwwifne gizee taan kadir martuutiin eegaltan gizee taan murti guutoon eegaltan arraam zaadaan eegaltan nu dhiisaa gaa maal كمال فنادم شيخ كمال عبد kamal bro kingi kamal bro الشيخ akka kingi kamal kana baru Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. okay firqaan te maal ke sheek kamal al sunni da Oi, shirka irraa dubbataa jiru rakkoo irraa dubbanna. Waan ati nuu keetto don taane yaada hawaasaa yaada bilchaataa jennee ofii keenya itti amanu dubbatuuf dhufne malee gurshaadhaan dubbatuuf himi. Daqiiqaa naa kenni yaada isiniifa. Isinii kanaayyuu waa barsiisa. Warroonni diin tuqamee jedhamu kun diin tuqamu diin maqaan bade du'e diin bade ka jedhu kuni diin hoo namni tokko ol ka'ee carqii gube tooba gubuun diin balleessuudha diin yakkuudha واو si galee amma anna dhiba gidee tokko tokko waanuma beeknu qofarraa dubbannee bira taruutu gaarii an akka kiyyatti hamzaanii badii qabaa jedheetu namanu jallatanaan jechuu dandeettan namni miidiyaa irra dhufu yuutuubarri tokko waan vi'uu ba'u maanoo sitisisee waan ummata kana sochoosu si galee itti fayyadamuu barbaada namni intarvii ta'u kunillee wanta vaaliyuu qabu fedhu badaata waan ufi itti amane si galee waan silaa hin fudhatama jedhu hunda itti fayyadamee tiniini haasaa godha si bashannansiisuu fi miti haati isa faarsituu fi miti haa jechi isaa suni viidiyoo waan vi'uu argatuu barbaada yuutuubarichi sa'atii ufii gubee achitti haala mijeessellee bu'aa kana barbaada inni haasa'ullee wanni isaa kun ummata gurra haa bu'uu barbaada ajandaa ta'uu beekaa waan dalagan si galee homa sirriin jire kana sirrii jira eessa jirti badiin hamzaa bira hin jirtu badiin ka sirbee sirbisiisee jedhe ummata biraati osoo wanni hamzaan dubbate kun yaada sirriyyuu ta'uu baate sirrii miti namichi kun sirrii naasofne dhee cal'isutu ture wanni suni vi'uu argatee ummatan sochoosu ufumaa fidanii iyyisiisanii ol baasanii vi'uu itti godhanii jechuu daangaa dabarsiisan kanaafuu wanni dalagame yuutuubarichillee itti milkaa'e hamzalleen itti milkaa'e good luck jedhaanan kanarratti si galee yaaduma sirrii homa dubbatamuu qabu sirriidha jedha kaayoon nama yuutuubaraa fi waa dubbatu nama kakaasu uddagalereen gaddaati ajandaan isa namoota sadarkaa gurguddaa maratu gabbayee booyee jechuu si galaa namni bar waan ati barbaadde qofan dubbatu si galee waan ati barbaadde gaafa dubbatan calisi waan ati hin barbaanne yoo hin dubbatin itti dhiisi ani hamza mabruuk baga milkooftee jedha yoo duuteyyuu gootaa harargeen siidaa siidhaafuu qabdi jedhaanii xumuree jira yaada kiyya كمال اتهمي Yaadee miidhaaf ibsee Kamaal ati. بكا هجوسا اتهمي اكا اعداء عرباتي uffanni murteessamii ila barani jechi isaa waan haasa'e keessatti yoo masgiida tooba uffadhee dhaqee fi uffata amma jiru kana leeyyoo salaate qaamuma si haadhoysu malee oma takka jijjiiraman qabu jiinsin dhaqi uffatuma sin qabne
uffatuma harakaata biraan qabne nane uffanni uffata. Surreen biyya Afrikaa guutuu uffata. Gaafilee cha keessatti inni kaasa. Kingi Kamal bakka Sheekaa Roobeetiif siidaa dhaabaa isinis nutiif Hamzaadhaaf ni dhaabna. Sheekaa Roobee maan nu hojjete siidaa dhaabnaaf baadoo qullaa qullaa. Hono Kingi Kamal. Warra Itoophiyaatu kaabaa jiisaa waan jeesanii hadiisa keessanii jiraa jee dubbate. Wanti sana akkamii ani waan ajaa'ibaatirraa gidee tokko bubbee makkaa kanatti kaatee jennaan darasaan gayyaatee Itoophiyaa kaabaa diiduu achi Badhaasa jira Heydar luuti isaa. Kaayi sheekotii tana kaasi. Heydar cinaa kaayi. Koi luuti illee qaqalloo Kamaal Abdallaati shari'atu jira Itoophiyaan kaabaa diidii jedhe. Sigalee hadiisni sun hagam da'iifaa sahiyaa irraan beeku. Diiguu eegaltanii mi'aatu kaabaa keessa muuziqaa dhaggeeffatte. Kanumaa bar diiguu jechuun waan biraatiin miti. Itoophiyaadha. Waan ajaa'ibaa kana dhaloota dhufu kana wanni barsiifnu immoo dhaloota dhufu kana wanni barsiifnu diin Islaamaa keessatti Muhammad ummaan tokko gabbayeef waa dalage diin nu bade diin nu jalaa tuqame jettanii machaa'inaa jechuun ni barbaadaan. Mee amma namni tokko gabbayee waan tokko amantii faalleessu waan namni amantii dalaguun qabne dalage malee waan faalleessullee miti. Namni Islaamaa tokko salaatuu qaba yoo jenne yoo salaata dhiise waan Islaamummaan ajabju dhiise jennaan malee amantiin badde amantiin gubatte wani nama jechisiisu hin jiru. Dawlaa tokko jechuun biyyi guutuun tokko waa'ee amantii. Gurbaan kun azaanni Suudii keessatti hin bahin Itoophiyaa keessatti hin bahinaan salaatinaa yoo jedhe amantii balleessee hin jedhamu. Amantii akka hin dalagamne dhoorkee jedhama. Beekoleen akkanatti gorsuu qabdi. Amantii namoota tokkicha balleessa. Amantii maqaan namni balleessu kun naan galu bar. Maqaa amantii kennaa balleessa. Akkam ture kun? Gataa yaa dhuga. Waa dubbanna. Keessattuu hizdii fi hinaaffaa. Nu malee namni waan dubbatini. Nu malee beekaan hin jiru. Wallaalaan dubbatee beekaa ta'uu danda'a. Dubbii wallaalaan dubbatee beekaa olitti vaaliyuu baatee jirti dhageettee argattee jirti. Kana jala sadaranii beeku. Hamzaa wallaalaa haa jennu beekaa olitti ajandaa uume. Doktoraa olitti ajandaa uume lallabsiise. Ishta waa taanii. Gooliin gale game over. Isawwi. Yaani akkasitti hubatuu qaban. Ani gidee ilaalama kaaban diigamuu heddii. Kaaban akkamitti diigamte eenyutu diiga kuni ka ijoollee ittiin sodaachisan. Salaam alaikum. Bar sheeka kaapteen kanaas. Amma kan firqaa sanis firqaalee takka keessa muftiin nun nagin kaati hojumatee tareefu sanitti oofi. Kamal gaafatee bashee Kamal gaafatu. Okay. Okay, suuraan tun akkatti taatu badhaasatti dhageeffataa jira maal jedhu. Taan fiti Heydarii fi kana fiti Heydarii fi kana wal bira kaayi warra shukutii waliin baafata. Gurbaa maafiyaa ishee. Badhaasa suuraa akkanaa tana gizee keessatti jarri gara gubata namni gizee jiru nama tolte nama san namni ni jibbaate gurbaa dhiisaa dhabbi jiru itti tolche Itoophiyaa ta'uusi maali atuu takkaa biyya takka jenne badhaasa ni beekta. Murti guutoo boodarra nu qaaneesse sadaqaa kadhateeti ijoollee dhaabbadha. Makiinaa meeqa qaba? Kadhatu bira jirra Hamzaan hin kadhatu bira jirra. Nama gizee ol fuutan akkanatti hin tarraqin hin kadhatu bira jirra hin kadhatu. Odoo hin kadhanne waan barbaanne. Yesuus bira dhaqee dhufee bara. Badhaaso amma gaa nama akkanitti aanillee xiqqashoo bakka dalagalleen jira daqiiquma lama waan dubbadha. Reef afaanti selbii afaanti maal beekti? Afaanti selbii jara keenya qoonni kun amma dubbiin hara biratti murti guutoo Sheekha Roobeetii fi ammallee Hamzaa irratti deeme akkamatti namumti sadeen hunnuu kana hawaasa guddaa Harargee miliyoona 20 gahu Arsiidhaa hagas gahu kana hawaasa miliyoona meeqatti lakkaamu kana akkamatti uummanni sadeen kun akkatti waliin nuda. Isinirra waan ismaartii ta'aniif. Mee waan bade nama waliin dha'uun bara ismaartummaan barbaachisu. Ismaartii waan isinirra ta'aniif waan isinirra waan ganama milkeessee irra deebii beekaatiin jeejee dubbira mana kan kee kanatti yaada namni haga ficcisiifatu Jeja abo Hamzaanu mirgasaa dubbate kunis mirgasaa dubbate. Niin ajjeesaa deema mirgana ajjeesuu qaba. Isa mirgana ajjeesuu qabda. Hamzaati ajjeesaa. Isa ajjeesaa. Hai dabada bara hai kinte bika Hamzaan jiru erginaa fi haa ajjeesu afaan jechuumi foloo barbaadu. Akkasii miti dhaggeeffatu tuuji Hamzaa kun saahiba yaada taati.
Sahiba yaada taati. Achi taa'ee si khasessee si hidhaa taa'ee amma nin albeejii. Naanaati sheekotii tanaa fi ijoollee tana hunda barre ijoollee harargeetii ajaja. Yaa nuti jennaan keenya tuuji kolfachuu qabamu. Jamaal Alijiitii Dhagay tuuji wayi siima tuuji ati harargee qofa keessa harkite namni waa balleessuu fi waa'ee amantii qeequ harargee qofa keessa harkite. Sheekni Roobeetis bar daranii sheekni Roobeetis bar Hamzaa daranii. Duuba keenya qabachuu qabna moo itti duuluu qabna? Fakkeenya nama sheekotiin qabuu dadhabde nama sheekotiin nan gorsettee itti bilbiltee sagalee sheekotii fuudhee miidiyaa gubbaa kaa'ee sheemiin ibru beekumsa qabu hime waan dhugaa hime. Naana dhaabbadhu tuuji waan takka si gaafadhu gaafuma normaalaa ta'e. Gaafii normaalaa takka gaafadhu. No badhaasa gaafumaan gaafadha. No gaafumaan gaafadha malee waan biraatii miti. Gaayii guutaa kaamil. Akkana na gaafachuun ati maal waan taateef na gaafa. Waliin galtan. Sadeen kana yoon harka nuuf hin kennine yoo nu jalatti bulle hargummaa nuuf haadhiisu. Qacalee dhageeffadha warri as jala namni 300 dhageeffadha moo. Yoo Hamzaa qeensirraa cabe wallaahi tuuji siitu itti gaafatama. Yoo Hamzaa waa takkate yoo afaanii fi beekamtii barbaaduuf godhataman namni nama cabsu ni jira bar nama kana kanaa miti bar jaabbale waan takka qabaachuu qabda bar aangoo qabaachuu qabeenya qabaachuu beekamtii nama bira qabaachuudha waan namni waa takka faayidaa hin qabne afaaniin iyyaa oolullee namni isa dhagahu jiru beekuma maraata ajjeesuun danda'u way naanaatiin isinitti ajjeesuun danda'u shi jedhama nama ajjeesuu jira bakka deemee ajjeesi jaa maa iyyitanii Deemee jirtaan gaafa dhiisa. hayyee gaasii biyya maatii duuba gidira. Maaliif fudhata gaafii ta'e? No gaafumaan gaafadha gaafii normaalaa. No gaafuma normaal gaafuma nagayaati bar way hin sodaatin durat maalii jee. Hayyee haasa'e fudhadhu hangaafis gaafa. Isi maaliif kan jii amma yaadataa jennaan sodaatee tuujiiniti yaadataa si kasisan sodaatee tiisi. Dhiitiin. Tuuji eessa jirtati? Tuuji dhageeffadhu. Laalaa qacalee koy. Bilaa mutra kadhaa. Ijoollummaa teenya afaan to'al beetu jinaaf beeka. Badhaasa jecha badhaasa afaan tolbeenaan hin Yaa tuujii dhageeffadhu ho'iinsi hin jaati. Ganaafillee jarjartee nama kanaa miidiyaa gubbatti hin jeen. Yoo namni kun waa ta'e gaafatama jalaan baatotes hin je'in neevar numaan je'in. Olaala badhaasa kiyya. Murtii guutuu sadii uummata sadeen kan ajjeesanii hawaasa. Jara sadeen kan ajjeesee jannata seenaa maftuu no. Tuuji na gaafadha reefu dile reefu. Jara sadeen kan ajjeesee amma Hamzaa takka foloo godhuu dide takka Hamzaa waa isa godhe jira malee waan biraatiif hin deemu. Maftuu no jara sadeen kan ni ajjeesee yoo jee. Badhaasa tuujii yoo koompiitee gumaa wajji kafana malee gumaa wajji kafana malee Hamzaa qofa baanaa. Tuuji ati marabbu kan gaafattu Hamza balleessitee jirtaati dhiifama jeeyin. Angumaa si hojii kafala malee qabrii si hojii. Wallaahi balleessite